data dan alat ragaan alat hojii hojjetamu sin jiru beektan ragaan keenya immoo teknoolojii dan waan hin deeggaramneef addaan kanaaf bulchiinsa qabeenya namaa irratti hin hojjenne taanan dinni fiduu hin danda'amu. Kanaaf qabeenya namaa irratti invest gochuun qabeenya namaa keenya beekuun siistemaan bulchuun murteessaadha jechuudha. Isinis responsibility guddaa itti gaafatamummaa guddaa akka qabaattan beekuu qabdu jechuudha. Hojii akka biyyaatti akka naannoo jijjiirama fiduu danda'u irratti hin gahee taatan isarratti bobbaatan waan ta'eef dursaa garee taatanis garee keessan hoogganuudhaan deeggaruudhaan warri ekspertii taatan immoo akka uumusan haamileedhaan hojii kan akka hojjetatanii sinirraa eegamee jiru. Baay'ee keenyaaf isni taana hojjetanii yeroo isa naannoo isni taana maal ta'e jira dijitaalaayiz godhee jira. Dijitaalaayiz jechuun isheen iskaan godhee akka osoo taa'ee itti fayyadamus dabalata waan ta'eef. Ifaramte kanaaf daataa gashinee achumaan dhaabbannee jira. Maal gochuu qabna daataa gashinee booddee gara itti fayyadamaa jiru dirqama. Ragaa hojjetaa, ragaa waliigalaa hojjetaa gara bocaatti gaafa sassaabdanii of eeggannaadhaan sassaabuutu isin barbaachisa. Of eeggannaa funaanuutu isin barbaachisa. Inni biraa deeggarsa teknikaa kennuudha. Deeggarsa teknikaa irratti ogeessonni taa'u xiyyeeffannaadhaan fakkeenyaaf waradaan neetti siistemni kun bakka waradaan neetti jirutti ni hojjeta. Bakka waradaan neetti hin jirrellee yoo jiraate daftanii informe gochuu. Rakkinoonni garaagaraa jiraachuu danda'u. Rakkinoonni konnekshinii jiraachuu danda'u. Isa kana ogeessonni taa'u rakkina akkasii qabnatanii daftanillee informe godhuudha malee hojichi akka inni gargar hin cinne yookiis akka inni hin dhaabannedha jechuudha. Kana keessatti dijiitaal Itoophiyaa, dijiitaal Oromiyaa, waliigala immoo dijiitaal siivil sarviis yeroo jennu tajaajiloota nuti kennu sun amma teknooloojiidhaan deeggaran. Tajaajilooti nuti kennu sun teknooloojiidhaan amma deeggaran. Maanuwaalii hojjenne sun akkuma jirutti ta'ee jechaadha. Kana baruun warri hooggansa qabeenya namaa argatan illee teknooloojii baruun hojii dabalataan jecha dirqama. Xiyyeeffannoo guddaa wanni godhu keessaa toora xiyyeeffannoo keenya hooggansa qabeenya namaa ammayyeessuu jedhurraa kan ka'u ta'uusaa sirriitti fudhachuun baay'ee barbaachisaadha. Maaliin ammayyeessina? Teknooloojiidhaan ammayyeessina. Amma yoonaatti biiroon paabliik sarvisii waajjiraalee paabliik sarvisii godinaalee fi magaalotaa fi aanaalee hojii hojjennee hojjettoota akka waliigalaatti qabnu keessaa ragaa hojjettoota naannoo keenyaa parsantii 92 iskaan godheera. Iskaan gochuudha. Gara parsantii 89 immoo upload godheera. Siistema gubbaa keenyarraa ragaa hojjettoota 570 111 regional data center keessa jira. Ragaan hojjettoota naannoo regional data center keessa. Hogate bifa adda addaatiin rakkoo adda addaa quunnamuu danda'u keessa galeera abbaa taayitaa saayinsii teknooloojii wajjin illee hojii keessaa isa tokko jechaadha. Ogummaa qabdanii keessattuu warri ogeeyyiin ICT, ogeessonni garee ICT, ogeeyyiin ICT kanarratti ciminaan hojjechuun baay'ee barbaachisaa ta'uu isaa expectation guddaa isin biraa.